Kenna tajaajila iddoo tokko masoobiin gaaffileen keenya salphaatti furmaata argachaa jiru jedhan magaalaa Adaamaatti jiraattonni kutaa magaalaa Boolee tokko wiirtuun kenna tajaajila iddoo tokko masoob damee kutaa magaalaa Boolee akkuma itti ufetti jira. Mootummaan jijjiiramaa rakkoolee bulchiinsa gaarii uummata dararaa ture hundeerraa furuudhaa fi tiraansformeeshinii kenna tajaajilaa geggeessuun rakkoolee adda ba'anii fi furmaata laachuu fi giddugala masoobii hojiirra oolchuun hojiileen gurguddaa hojjetamaa jiraachuun ni beekama. Tajaajilamtoonni kutaa magaalichaa dubbifne tokkos tajaajilli wiirtuu tokko masoob haqa qabeessummaa dabaluudhaan deddeebii keenya hir'iseeraa jedhani. Tajaajilli siyaataan kennamaa jiru kunis cimee akka itti fufuu qabu himaniiru. Dhimman dhufee fi gidii hojjisiisuufan dhufe inni tajaajilaan isaanii baay'ee bareeda. Kanaan dura yeroo baay'ee nan dhufa waan ta'eef dhimma lafaafis dhimma kaartaa hojjisiisuufis deddeebi'eera waan ta'eef amma baay'ee fooyyeera. Waa'ee hayyama daldalaatiif hin dhufe innaa yeroo hedduu deddeebi'aan ture haga deebi'ee kanatti ammoo keessummeessaan isaaniillee dhugaa dubbachuudhaaf faarsuudhaaf osoo hin ta'in baay'ee nama gammachiisa. Waan dhimma tokko fixachuudhaaf taaksii baastee yeroo kee fixxee waajjira garaagaraa irraa gandarra zoorta ture amma ammootu bakka tokkotti waan deebi'eef asuma asitti fixatta. Gibira kaffaluuf dhufe haalli keessummeessanii isaanii baay'ee bareedaadha natti toleera. Seeraan keessummeessanii jiranii haalli isaanii baay'ee bareedaadha shaggaadha. Masoob Adaamaa damee kutaa magaalaa Booleetti ogeessi tajaajila iyyannoo fi komii uummataa obbo Daammanaa Dassuu akka kutaa magaalichaatti wiirtuun tajaajila iddoo tokko masoob rakkoo kenna tajaajilaa furuun hawaasni dararaa malee tajaajila hedduu iddoo tokkotti saffisaan akka argatuu fi kan gargaaru ta'uu dubbataniiru. Akka waliigalaatti hawaasni erga wiirtuun kun banamee booddee jalqabee inni dhufaa dhimma isaa tajaajiloonni hunduu asuma keessa jiranii fooddaalee 11dha kan jiranii. Fooddaalee 11 kana keessatti tajaajila 110tu jira jechaadha. Tajaajilli 110 kun hundi isaa ramaddiin namaa irratti kennamee jira. Abbaan dhimmaa tajaajila hundaa iddoodhuma kana keessatti argata jechaadha. Geggeessaan wiirtuu kenna tajaajilaa Masoob Adaamaa obbo Makuriyaa Dinquu dameelee Masoob Adaamaa jiran 3 keessatti kenni tajaajilaa siyaasaa fi teekinooloojiin deeggarame karaa walitti fufiinsa qabuun kennamaa jiraachuu dubbatan. Tokko abbaan dhimmaa qaamaan as dhufuudhaan tajaajilli hin kennama. Lammaffaan immoo abbaan dhimmaa si odoon dhufin onlaayiniidhaan tajaajilli kennamaati kan jiru. Tajaajilli kennamu kuni seektaroota as keessatti tajaajila kennaa jiranii seektaraan gaafa laallu seektara 31 yookaan immoo dhaabbata 31 fooddaan gaafa laallu fooddaa 12 tajaajilaan yoo laallu immoo tajaajila 138 tajaajila 138 fi seektara 31 bakkee tokkotti argachuun abbaa dhimmaatiif faayidaa olaanaa qaba. Sababiin isaa abbaan dhimmaa seektaroota 31 irra gaafa deemu baasii baasa. Sa'aatiin fudhatus dheerina qaba. Isa sana hambisuu keessatti wiirtuun kun gahee guddaa taphachaa jira. Sochiin hojii dameelee kanneen keessatti jirus iftoomina akka qabaatuu fi hordoffiin taasifamaa jiraachuu ibsaniiru. Sirni deeggarsaaf hordoffii keenya hooggantoota qaba. Dameewwan hafan kun hooggantoota qabanii hooggansa olaanaa wajjin dubbatame namni tokko achitti ramadameeti kan jiru. Namni kun koordineet godhaa hojii hojjetame addaan baasa hojii hojjetame asitti hin gabaasaa jechuudha. Tokko kana sirni deeggarsaa fi hordoffiin ittiin goonu. Security kaameraan asitti maxxana. Security kaameraa saniin osoo achis deemuun hin barbaachisne asuma taa'anii hordoffii gaggeessuun hin danda'ama. Kun yeroo gabaabaa keessatti hojiirra oolchina jechuudha. Wiirtuu kenna tajaajila Masoob Adaamaatti itti aanaa fi hoogganaan damee teekinooloojii Injiinar Muktar Jeeyilaa kenna tajaajila dijitaalaa akka magaalichaatti kennamaa jiru caalmaatti si'ataa fi ammayyaa taasisuudhaa fi hojiin bal'aa hojjetamaa jira jedhan. Egaa wiirtuu kana keessatti siistamoonni sadarkaa garaagaraa irraa misoomanii asitti fayyadamaa jirru jiraata. Kan sadarkaa federaalaatti misoomee itti fayyadamnu sadarkaa biirootti dabalataan immoo sadarkaa magaalaa keenyatti misoomsinee ittiin tajaajilaa jirru hin jira. Kun teekinooloojiiwwan keessattuu gama sooftiweeriitiin jiranidha jechaadha. Kanarraa kan hafe garuu sooftiweeriin kophaa isaatii teekinooloojii jechuun hin dandeessu. Dabalataan maal barbaachisaa sooftiweeriin kun haardweerii ta'ee sochoosaa jechaadha. Kanaaf
karaa kanaan hanga danda'ameen isa asii misoomes iddoo biraatii misoomee dhufes dabalataan teekinooloojiiwwan iddoo biraarraa sadarkaa muuxannootti fudhannee asitti misoomsinus karaa guutuu ta'een wiirtuu kana keessatti itti fayyadamaa kan jirru ta'uu isaatii jechaadha.